Boordiin filannoo TPLF kora waliigalaa akka geggeessuuf akeekkachiise. Ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya qabannee dhufnee jirra. Hanga xumuraattiin waliin akka turtanis naffeera. Boordiin filannoo TPLF kora waliigalaa akka geggeessuuf akeekkachiise. TPLF yeroo gabaabaa keessatti kora waliigalaa taa'u akka qabu boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Boordichi xalayaa dhaabbata bilisummaa uummata Tigraay TPLF'if erga fuula miidiyaa hawaasaa isaa gubbaatti har'a beeksiseen yoo ta'u, TPLF erga ji'oota dura bifa addaan galmaa'ee gara kora waliigalaa geggeessuuf sochii hamaatuu taasisaa akka hin jirre dubbatame. TPLF mootummaa Itoophiyaa wajjin waraanatti seenuu isaatiin seera qabeessummaan irraa mulqamee shororkeessaa jedhamuun labsamuunis ni yaadatama. Waliigaltee Piriitooriyaa booda labsii galmee paartilee siyaasaa fi naamusa filannoo irratti fooyya'insa taasifameen TPLF akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 2016 bifa addaan gurmaa'uudhaan boordii filannoo xalayaa TPLF'if erga irratti ibsee ture. Akkaataa fooyya'insa labsii taasifame kanaan paartiin tokko guyyaa itti bifa addaan galmaa'ee waraqaa ragaa fudhate keessa ji'a 6 keessatti kora waliigalaa geggeessuu akka qabu boordichi kan heeyyamudha. Haa ta'u malee TPLF guyyaa bifa addaan galmaa'uu isaa xalayaa beeksisee as kora waliigalaa geggeessuuf sochii homaatuu geggeessaa akka hin jirre beeksiseera. Paartichi akka lakkoofsa Itoophiyaatti hagayya 2016 haala addaan guyyaa itti galmaa'ee kaasee yeroo itti kora waliigalaa qopheessuuf qabu ji'a lamaa gadi kan hafe waan ta'eef yeroo gabaabaa keessatti kora waliigalaa akka geggeessuu boordichi jabeessee beeksiseera. TPLF yeroo kennameef keessatti kora waliigalaa hin geggeessu taanaan tarkaanfiin seeraa barbaachisaa akka irratti fudhatamus himame. Mootummaan Itoophiyaa fi TPLF gidduu waliigaltee Piriitooriyaa nagahan erga bu'ee booda akkaataa itti seera qabeessummaan paartii TPLF itti deebi'u irratti atakaruun hedduu hammaateera. TPLF beekamtii duraan qabu akka deebifatuuf falmaa turus boordiin filannoo biyyaalessaa akka haaraatti bifa addaan akka galmeessuun isaa ni yaadatama. Gama biraan ammoo geggeessitoota TPLF gidduutti qoodinsa uumameen gareen dursaa TPLF Dr. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin hoogganamu ji'a hagayyaa keessa kora waliigalaa geggeessuun booda geggeessitoota filachuu isaa ifatti beeksisee ture. Haa ta'u malee kora waliigalaa TPLF geggeesse jedhee beeksise boordiin filannoo biyyaalessaa fudhatama akka hin qabne ifoomse. Kanumarraa ka'uudhaan TPLF ji'oota lamaan dhufan keessatti kora waliigalaa geggeessuuf xalayaan kan itti barraa'edha. Xalayaa boordii filannoo irraa itti barreesse kana ilaalchisee TPLF hanga ammaatti deebiin inni kenne tokkoyyuu hin jiru. Ji'oota 5 keessatti alergii warqee irraa doolaara miiliyoona 1 argamuu beeksise. Bara baajataa 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ji'oota 5 darban keessatti alergii oomisha warqee irraa galii doolaara miiliyoona 1 ol ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa kaasuun gonfee himaniiru. Manni maree daldalaa fi waldaalee seektara Itoophiyaa yaa'ii biyyaalessaa sadaffaa geggeesse irratti kan argaman kaasuun gonfee waliigalatti alergii warqee baranaa ji'oota 5 keessatti argame kan bara darbee waggaa guutuu argame irraa dachaa 2 ol akka ta'u himeera. Daldaltoota idilee deeggaruu fi jajjabeessuun cinatti daldaltoonni daldala kana keessatti seeraan alaa fi kontiroobaandii keessatti hirmaatan akka hin jirre taasisuuf guyyaa guyyaan hordoffii fi to'annoon taasifamaa jiraachuus himaniiru. Ministeerichi hojiin to'annoo daldala seeraan alaa fi kontiroobaandii irratti geggeeffamu bu'aa qabatamaa argamsiisaa jira jedhan. Daldala alergii warqee akka fakkeenyaatti kan kaasan ministeerichi bara darbee waggaa guutuu waliin wal bira qabamee yommuu ilaalamu kan bara darbee alergii warqee irraa argame doolaara miiliyoona 350 qofa ture jedhan. Bara kana ji'oota 5 qofa keessatti alergii warqee irraa galiin doolaara biiliyoona 1 ol argamuun bu'aan kun kan argame bulchiinsa sirna daldalaa imaammataan hoogganamu hojiirra oolchuun ta'uu ibsaniiru. Konferansiin jalqabaa idil-addunyaa jallisii fi oomishtummaa magaalaa Finfinneetti geggeeffamuuf jedhame. Konferansiin jalqabaa idil-addunyaa jallisii fi oomishtummaa jijjiirama qabeenya qilleensaa dandamatuu magaalaa Finfinneetti kan geggeeffamu ta'uu ibsameera. Konferansichi gurraandhala 5 hanga 7 bara 2017 bakka hooggantoonni ol'aanoon idil-addunyaa fi qooda fudhattoonni argamanitti kan geggeeffamu ta'uu himameera. Konferansicha irratti muuxannoon misooma jallisii Itoophiyaa kan dhiyaatu ta'uu ministeerri jallisii fi naannawa gammoojjii Dr. Abrahaam Balaay ibsaniiru. Konferansichaan koreen qindeessituu biyyaalessaa qophii barbaachisu hunda taasisaa jiraachuu ibsanii sagantaan hojii jalqabsiisuu koree kanaas har'a geggeeffamaara.
Baatiiwwan afran darban daldala alaa irraa galii doolaara biiliyoona 2 ol argamuun himame. Baatiiwwan afran darban daldala alaa irraa galiin doolaara biiliyoona 2 ol argamuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Baatiiwwan afran darban oomishaalee garaa toonii 400,000 fi 9,000 ol alatti erguun galiin doolaara biiliyoona 1 fi 500,000 fi 18,000 argachuuf karoorfame oomisha toonii 400,000 fi 79,000 gabaa alaatiif dhiyeessuun galiin doolaarri biiliyoona 2 ol argamuun ministeerichi ibseera. Raawwiin kun kan bira darbee yeroo wal fakkaatu waliin yoo madaalamu doolaara biiliyoona 1 ol caalmaa qabaachuu ragaan ministeera daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa irraa argame ni mul'isa. Yuunivarsiitiin raayyaa ittisaa Itiyoophiyaan teeknooloojiiwwan barbaachisoo ta'an irratti dandeettii guddaa akka horattu taasisuu keessatti gahee ol aanaa bahachaa jira jedhame. Yuunivarsiitiin raayyaa ittisaa Itiyoophiyaan teeknooloojiiwwan barbaachisoo ta'an irratti dandeettii guddaa horachuu gumaacha ol aanaa taasisaa jira jedhan ministeerri teeknooloojii fi innoveeshinii Dr. Ballataa Mollaan. Dr. Ballataa Mollaa fi hooggantoonni dhaabbilee itti waamamtoota ministeerichaa ta'an hojii yuunivarsiitichaa daawwataniiru. Daawwannaa kanarratti Itiyoophiyaan teeknooloojiiwwan barbaachisoo ta'an irratti dandeettii guddaa akka horattu taasisuu keessatti gaheen yuunivarsiitichaa barnootaa fi qorannoo keessatti qabu guddaa ta'uu ministeerri teeknooloojii fi innoveeshinii Dr. Ballataa Mollaan ibsaniiru. Hojiin qorannoo damdaneessii ogummaa waraanaa irratti yuunivarsiitichi taasisaa jiru ogummaa raayyichaa yeroo gabaabaa keessatti sadarkaa ol aanaa gahuu akka danda'u ibsaniiru. Raayyaa ittisaa qorannoo waraanaa fi ce'umsa teeknooloojii irratti bu'aa qabeessa akka ta'u dhaabbileen dhimmi ilaallatu yuunivarsiiticha waliin ta'uun akka hojjetan waamicha taasisaniiru. Ministeerri innoveeshinii fi teeknooloojii yuunivarsiiticha waliin ta'uun teeknooloojii hawaa bu'uuraalee misooma humna namaa fi kanneen biroo irratti akka hojjetu ibseera. Yuunivarsiitichi kun hojii qorannoo fi misooma bal'aa geggeessaa akka jiru koomandantiin yuunivarsiitii raayyaa ittisaa Birgaadeer Jeneraal Kabbadee Raggaasaan ibsaniiru. Odeeffannoo raayyaa ittisa biyyaa irraa argame akka mul'isutti ministeerichii fi dhaabbileen itti waamamtoota isaa wirtuu barnootaa waraanaa guddicha biyyattii teeknooloojii ammayyaatiin cimsuuf deeggarsa akka godhamu waamicha dhiyeesseera. Tajaajilli elektirikii Itiyoophiyaa hooggansa dabalatee hojjettoota isaa 20 irratti tarkaanfii naamusaa fudhachuu ibsa. Tajaajilli elektirikii Itiyoophiyaa hooggantoota dabalatee hojjettoota naamusa dhaabbatichaa sarban irratti tarkaanfii bulchiinsaa fudhachuu dhaabbatichatti Daarektarri kutaa naamusaa fi farra malaammaltummaa obbo Shebra Warqee himaamuu himan. Dhaabbatichi komii maamiltoota irraa dhufu irratti hundaa'uudhaan qorannoo geggeesseen hooggantootaa fi hojjettoota dhaabbatichaa 20 irratti tarkaanfii bulchiinsaa akeekkachiisaa barreeffama irraa eegalee hanga adabbii mindaatti fudhachuu beeksiseera. Hooggansii fi hojjettoonni tarkaanfiin irratti fudhatame fe'iinsa humnaa dandeettii tiraansfoormarii ol hayyamuun akka gubatu kan taasisan maamiloota haaraa karaa seeraan alaa keessummeessuun maamiloota durii irratti humni elektirikii akka addaan ciccitu kan taasisan akkasumas galii dhaabbatichi argamuu malu kan dhabsiisan ta'uun himameera. Ji'oota 5 darban keessatti hooggantootaa fi hojjettoota tarkaanfiin irratti fudhatame dabalataan dhaabbatichi komiiwwan 60 fudhatee qorachaa jiraachuu kan himan obbo Hebra Warqee naamusni dhaabbatichaa akka hin sarbamneef hojii ittisaa irratti xiyyeeffachuun hojjechaa jiraachuu himaniiru. Itti dabaluunis naamusni akka hin sarbamne hojimaata dhaabbatichaa ammayyeessuu qajeelfama naamusaa fooyyessuu fi hubannoo uumuun hojjetamaa jiraachuu himaniiru. Buufataalee boba'aa 34 daldala boba'aa seeraan alaa irratti hirmaatan irratti tarkaanfiin fudhatamuun himame. Qaamoleen boba'aa seeraan alaa gurguraa turan irratti tarkaanfiin seeraa fi bulchiinsaa fudhatamuun ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa beeksise. Ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsa naannawaa Kaasahuun Goofeen gurgurtaa boba'aa seeraan alaa raawwatamu ittisuuf karaa qindoomina qabuun hojjetamaa jiraachuu himan. Haaluma kanaan hojii sakatta'iinsa baatilee muraasa darban keessatti geggeeffameen buufataalee boba'aa 34 tarkaanfiin irratti fudhatamuun ministeerichi fuula miidiyaa hawaasaa irratti beeksiseera. Kana malees boba'aan seeraan alaa daddabarfamaa ture liitiriin 300,000 ol to'atamee gurguruun birrii miiliyoona 27.9 mootummaaf galii taasisuun himameera. Daldala dijitaalaatiin alatti kaffaltii harkaan gurguruun sababa amansiisaa hin taaneef boba'aan buufata boba'aa keessaa osoo jiruu tajaajila kennuu dhiisuu fi boba'aa kuusaa isaanii irraa hir'isuun qaama to'atu gabaasa dhiheessuun hojii seeraan alaa ta'uu ibsaniiru. Magaalota keessatti hiriirri dheeraan mul'atus qabatamaan dhiyeessii boba'aa irratti rakkoo akka hin jirre kaasuudhaan dubbataniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa gara oduu biyya alaatti isin dabarsina. Biiroon mallaqaa US haakaroota Chaayinaatiin saamamuun ibsame. Gareen saamtotaa yookaan haakaroota tumsa mootummaa Chaayinaan socho'uun ergama raawwatan
Sirna biiroo mallaqaa US cabsanii seenuun iddoowwan ragaa hojjettootaa taa'uu fi ragaawwan icciitii argachuu qondaaltonni Ameerikaa himan. Taateen kun ji'a muddee darbe keessa kan mudate yoo ta'u, xalayaa biiroon mallaqaa seera baastotaa fi barreessitoota hawaasaaf ibseen ni mul'ate. Jaarmiyaan mallaqaa US kun saamicha raawwate kanaan taatee balaaleffannaa ibsuun jaarmiyaa FBI fi jaarmiyaalee kaan waliin ta'uun dhiibbaa taateen kun uume qorataa jiraachuu ibse. Dubbi himaan imbaasii Chaayinaa Washington DC keessatti argamu immoo himannaan kun olola maqaa balleessii fi ragaa qabatamaa hin qabne jechuun waakkateera. Biiroon mallaqaa xalayaa seera baastotaa fi barreesse keessatti gareen mootummaa Chaayinaa bobbaase kun karaa qaama sadaffaa qaawwa uumametti fayyadamuudhaan eegumsa biiroo irra aanuudhaan cabsanii seenuun danda'ameera jedhame. Qaamni sadaffaan jedhame kun jaarmiyaa biiroodhaan haala ta'ee hojjettoota birootiif tajaajila teeknikaa kennu jechuun himateera. Erga taateen kun raawwatee booda qaamni sadaffaan biyyoon Trust jedhamu kun karaa irraa akka maqes dubbatameera. Biiroon mallaqaa kun qorannoo hanga ammaa geggeesseen saamicha kana kan raawwate jaarmiyaa biyya Chaayinaa jiru kan maqaan isaa Advanced President Trees jedhamuun beekamu ta'uu adda baaseera. Akkaataa imaammata mallaqaatti saamichi garee kanaan raawwatamu saamicha nageenya saayibarii isa balaafamaa kan xalayaa qondaaltonni biiroo mallaqaa seera baastotaaf barreesse keessatti agarsiiseen dubbateera. Biiroon mallaqaa US kun akka haaktonni Chaayinaa cabsanii seenan muddee 8 jaarmiyaa qaama sadaffaa jedhame biyyoon Trust jedhamu kanarraa dhagahamuu dubbi himaan kun himaniiru. Akkaataa jaarmiyaa kanaatiin haakaronni Chaayinaa biiricha cabsanii jiran jalqaba kan barame muddee 2 garuu wanti mudataa jiru yakka saamichaa ta'uu hubachuuf guyyaa 3 itti fudhate jedhan. Dubbi himaan jaarmiyaa mallaqaa US haakaronni kunneen fageenyarraa adeemsa hojii fi raawwatuun hojjettoonni dhaabbatichaa icciitii ol kaa'atan sakatta'aa turan jedhame. Haakaronni Chaayinaa kunneen kaayyoon isaanii ijoon basaasaa fi icciitii baasuu waan ta'eef mallaqa saamuu irratti hin xiyyeeffanne jechuunis dubbataniiru. Imbaasii Chaayinaa Ameerikaa jirutti dubbi himaa kan ta'an Liu Peng akka jedhanitti maddi haakaroota kanneenii baruun rakkisaa ta'uu ibsuun gabaasa himannaa Chaayinaa irratti dhihaate garuu waakkataniiru. Ameerikaan nageenya saayibarii irratti Chaayinaatti quba qabuun maqaa balleessii fi olola sobaa oofuu dhaabuu qabdi. Maqaa haakaroota Chaayinaa jedhuun odeeffannoo sobaa tamsaasuu irraas of qusachuu qabdi jechuun qondaalli kun akeekkachiisaniiru. Ameerikaan yakka saayibarii wayita Chaayinaa himattu kun kan jalqabaa miti. Garuu yakkoota ergamtoota Chaayinaa yeroo dhihoo as raawwatan jette keessaa balaafamaa ta'uu ibsiteerti. Taatee kana duras ji'a muddee keessa jaarmiyaan teeknooloojii haak ta'uu kan ibsite Ameerikaan kanaanis sirna bilbilaa lammiilee US hedduu rakkoo keessa galche jechuun dubbatteerti. Xiyyaarri guyyoota dura Koriyaa Kibbaatti kufe sababa simbirrootaan jedhamuun himame. Aangawoonni Koriyaa Kibbaa balaa xiyyaaraa biyyattii dilbata darbee mudateen lubbuun namoota 179 erga darbee booda qorannoo hatattamaa geggeessaa jiru. Xiyyaaricha qabachuuf sa'aatii muraasa dura to'annoo tiraafika qilleensaa haleellaa simbirrootaa jiraachuu mala jedhamee akeekkachiisa kennamee ture jedhamaara. Qorannoon kunis haleellaa simbirroonni balaa kanaaf sababa ta'uu isaa yookaan wantoonni biroon jiraachuu mirkaneessuuf geggeeffamaa jira. Simbirroonni yoo mootora jeettii keessa seenan sababii humna dhabuuf xiyyaarota irraa balaa geessisuu danda'an jedhamaa jira. US keessatti bara 2023tti haleellaan bineensota bosonaa 19,600 ol bulchiinsa aviyeeshinii federaalaatti kan gabaafame yoo ta'u harki caalaan isaanii simbirroota ta'uun himameera. Akkasumas UK keessattis bara 2022tti haleellaan simbirrootaa 1,400 ol kan raawwatame yoo ta'u isaan keessaa gara 100 qofaattuu xiyyaarota miidhee jedhan ragaan abbaa taayitaa aviyeeshinii biyyattii akka agarsiisetti. Haleellaan kun yookaan rukuttaan simbirrootaa kufee caccabuu xiyyaaraa hanga lubbuu balleessuutti kan dhiyaate baay'ee xiqqoodha. Yoo simbirroonni keessa galan motorri xiyyaaraa dhaabbachuu yookaan oofamuu diduu danda'a jechuunis gabaasaaleen garaagaraa ibsaa jiru. Haa ta'u malee balalistoonni yeroo akkasitti tilmaamuun hatattamaan qubachuuf yeroo qabu jechuunis gabaafama. Haa ta'u malee balaan lubbuu namootaa galaafatu sababii haleellaa simbirrootaan ni mudata jedhamee kan eeggamu xiqqaadha. Akka aviyeeshiniin federaalaa ibsetti bara 1988 fi bara 2023 gidduutti US'tti xiyyaaronni bineensota bosonaa waliin walitti bu'uun wal qabatee namoonni gara 76 lubbuu isaanii dhabaniiru. Taateen beekamaan tokko bara 1995tti naannoo buufata humna qilleensaa Alaaskaatti mudateen miidhameera. Xiyyaarri erga homaa simbirroota waliin walitti bu'ee booda miseensonni humna qilleensaa Kaanaadaa fi Ameerikaa gara 24 ta'an ajjeefamuun gabaafamee ture. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduun ammaaf isiniif qopheessine kanan gammaatti dhageeffattanidha. Oduu biraatiin hanga walitti deebinutti turtii keessan gaarii isiniif haa ta'u.